نمم هوريزا مانج قرون متى هالكني قويا متى ركوب زي جرا خان أورمون بيني ما أتوما يا لا لا هاشر كي يوتا كان سي ماما سالدين سيدني بيتامي سالدين أبرا كارسين أما تجادورا ناجي مختارف دلقو ترينين نمارك جدي بلينا رابي كد أما ليه سالي garuu ijoollee jaarsoo jira tatakkaan ka fudhanii qabattu warra yaadataa tujjaaraa beekadhu wallahi malaal bakkaan irraa si dhorku sun amma banuu deemta hin banii moo akkasii miti bar ijoollee jaarsoo gusin jiru gosan baanu biyyaaniin baanaa beekadhu harargeedhatti jaarsoo warra jedhanii jedhame aanaa jira miti warra achirraa dhufe ammoo furii tana warra zeeta waan jedhamu qorqorroo sibiila jedhamu Itoophiyaa akka waliigalaatti jechuudha warra biyya amma murtii fi diinaa ol durulaal gas gootan bakka gas gootan ni beekanii bar isaanis keessan ni beekan ammoo kanarraa mee kan naafi murtiin bor murtii yaameetiin isaan birallee ni dheeyinaa kana biraan oola bar ambar faamii biraan oola mana isaa akkasii na bira oola ni beektee rakkoon qabnu amma maaliif jennaan gaaf tokko kadiroon akkamitti murtii hidhuu dadhabee jedhanii beektaa intala shiitaa hidhee murtii fi intalti shiitaa addaa siigaltee murtiin uummata biyya bulchu Oromoo irraa tokko Oromoon Oromoo hidhuun hin jirtu adeeroo kitaaba akkasii walitti limnu sun yoo direedhaa dhagaa adeeroo Itoophiyaa tanuu qabee kana shaqashaqu jira qabeenya yoo taate wallahi akkasii siin jeemaa mee wayin sinima qabeenya ifiimuu fi daldala ifii beeksisuu waan hamaa miti kanarratti an Jamaalaa Jiitillee irra dubbadde Sheekh Jamaal Ali Jiitillee dubbadde waa hundaa'u if this okay jee guyyaa duraa quuqama fide yoo manni kun sidhaadha isinees hin beeksifne akkamitti piroodaaktiin tasirraa bitamti hin jeeni achi booda innillee poostii isaa sirreessee jira Hamzaa Sheekh Jaabirlee nuti dubbate akkasin nu deema abboleessoo sii galtee maaliif jennaan nuti amma yeroo globalizationiti social mediaadha waan qabdu siitu beeksifata akkasii gurgurataa jechuudha ammoo waan kana isaan irraa akkana funya qurquritti irraa fuune yoo didan wallaalla jechuudha Oromiyaa social media guddisuudhaaf akkana funyaanitti waan diinaal waan gootu quuqama ummataa rakkoo ummataa mootummaa si duran dhaabbatu sadarkaa ol aanaa haga gadiitti sadarkaa aanaatti ifin bulchootaa fi milishoota ummata keenya dararra illee saaxilee jiru mootummaan namni hundi si jedhu hojii dhaabbatan tanaan siin jira abbaa fi tan sodaatin mootummaadha jibbinsa mootummaa namni qabu biyyuma sanii fi hawaasa sanuu waliin hin jaalatu jechuudha siyaasaa tana hubachuu dadhabbiirraa namni keenya tokko qabatee tokko dhahee turaa wal godhu jira namni hawaasaa yaadu mootummaa mataa qabateetiiti warra jalaa kana feeddaga milishaa nama cinqee kana likkii galcha warra aanaarraa qabaleedhaa nama cinqee kana likkii galcha malee ka gubbaa morminaan bar siyaasaan ta'e baddee abbaate mee Itoophiyaatti maal sodaatan naan jee mee mootummaadhaa miti mootummaan maal sodaatti naan siimoone miidiyaa sodaattee jiru wallaahi dhugaan sitti bujjira beeka mee dhaggeeffadhu waan uumameen siime eega isin muciyyoo duute tanaaf sagalee ta'uu eegaltanii daangaa Oromiyaatiif daangaa Harargeetiif sagalee ta'uu eegaltan waan uumame alaaboota dila ol yaa'u kana agarta naannoo Somaaliitiif fandi godha adeeroo Mustafaa Akchariittis fandi godha nu keessa divide and rule adda qoodanii butuuf wanni kun waan dalagu miti uummata akkasiitti illee foloo keessa irraa deeffadha warra alaabaa gosaa ol qabatee deemu wallaaltota akkasii foloo irraa deeffadha ignore godha biloo godha bakki isaan itti dubbatan hin jirtu jechuudha siigaltee ani wanni si hidhamu beekte wanni kitaaba akkasii jira amma dorgommiin Shimallis Abdiisaa fa'aa maaliif osoo isaaf beeka waan useef Harargeen adeeroo firan qabdu waan mootummaa jala ni bulla mootummaa keenya gibira kafalu jirra immoo nuti nama protective godhan heeraan nu kannamte protective goona mootummaaf gibira ni kafalla ni daldalanna tokko taanee yaana nuti gosaa walibbuu no never kana booda ammas maal isin inja nam tokko dhabdatina mootummaa isin dhabdatin dhaaba tokko dhabdatin ifta hidhee mi atu humna qabdaati miliyoona 28 adeeroo Harargeen lamaa walitti population an tokko faadha Oromiyaa irraa thank you isin ifite okay gara to faamii keenya ulfaadhu warri commentitis waan isin jettan goone qaalii warra commentitis ni goona rakkoon qabu gara ajandaa deebi'aa jettan murtiin 8 deema abbaan haqaa 50 waa deema ani 10 deemu jira guys aniin amma topic kuma kana explain godif namaaf Khalifa akkamitti 8 deeman meeqa Haibona sirreessa diinaa rabbis doodha 52 reefu 52 amma 30 reedatte 82 maal ajje dooraalee dhibbisadii kuma 30 ايش فيك هاي kuma dooraan ay sabdan adde mee usaa ajaa'ibuma adde kuma sirreedaane kuma 92 amma wanni nuti irra jirru abbaan kuma dhibba guutuudhaani naafi abbaa kaa wal lolchisin abbaa kaa daalaa sana jira gunan tiraaka kanaa darraa kaasee jira keessaa shaa'ina kan naammatuna amma wanni isin jechuu jiru kuma 8 irratti hafee nama sadii kuma 8 irraa kafaluun barbaadu kuma 8 dhibba guutadheetin ol ka'ee irra caffara jara kana khaliifumaafu isaanuu khaliif tokkotti aidaatu yaa rakkate gurbaa kan laanga gosi tokkotti aidaatu kuma 8 isaanumaatti guutaatti ati waan tan jaampu keessaa jedhi murtii dhibba dhoyte
Murti. كاميرا جبت كاميرا جبت انا انك Wanta hundi keessan. Hundi keessan nyaadhamtanii jirta murtii malee. Nama tokkoon si arge. aboo nama sagal kan kuma kudhan narraa kan nuun barbaada nama sagal kan kuma kudhan narraa kan nama sagal Biroo kajuu kuni kuma 42 ijaa jira biroo kajuu kuni kanaan si ol galcha. Anaa jalaa gabboo hanga isa dubbistu yookaan jinar jalaa gaddabji. Akkamiin buutaati? ati no Ayyaa. Injinar duraa gaddoo. Hai. Biroo kajuu biroo naa galcha Najiboo naa galcha. Najiboo naa galcha. Koyaa kaisin warri maqaa murtii guutuutiin maqaa baaragaatiin kan nu deemtan naa obsa maqaa haashiriin yookaan maqaa khaliifootiin namni narraatti guutuu warraata kuma dhibba guna irraatti guutan qofaatiyyaa waan murtiin abbaa nagaa deeman kuma dhibbaa ol waan isaan deeman anaa wajji deema rakkoon qabu kuma dhibba na galchaa isin Nama seenee carraa kanna. Nama seenee carraa kanna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh مرتي Oi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا مرتي جنا باقاجي Hai. أبا هكا أهلا وسهلا يا أخي. كيفك حبيبي بالله عليك كم نقامت مديرية طيب وش تمام والله كل عمري بالتمام في هذا والله. ما شاء الله ما شاء الله نكبني جدار كان نكبني ريفكم شنتمي لما مجرنا في مرتينا براكم البركة لا نجيبو أنا ربي متى شافور والنفود تكو نجيبو يوسف سيد. ربي متى شافور أبون راس مرتبط نجيبو يوسف سيد نافسي الربود. مرتي إلى في وادا قلي. لا أنا إفيديمي وكوكما محمد يمتن نايما ما إفيديم في راجوفا من بعيد. أرشي خمسة مرتي لاف. أرشي خوشان ديناول نجيبهم كنيو بلزغيا. Magaalaan ta murtiiti bakka. Khaliifaa ni deebistan murtii deebistan. Murtii. Ifaan aaree beeka. Kuma dhibba Aaree guutuu beekaa maaliif irra shartarree isin inni garaa kuma kudhan jiraatiitis maaliif kuma dhibba irratti tol dabartan raadhaa baaree. Fuulli cufa khaliifaan nayaama wajjii bar. ما بربادي في هذا في فتا ترى فيادي وبلسرية فيادي مرتيف كانت ربي نجيبو فولو ناقول أقول كيسر يونا جالتن وايد تول ربي دبر. بركات سيفاغوت بكت تقول ربي سيفاغوت فولو ناقول أبي. فولو ناقول أبي استك. مكا كيسر. جرا كينيا أبا كم مسكون تسيبو ربي خانة كيسابر دقي دقي. ديناول. أروميا استيت جرا ميديا كينيا. نجيبو فولو قولي. واني قول. أوف علي كندا را فولو قولين. أبا هكا فولو قولين. Hundi na by the way namni nageenya Itoophiyaadhaa kaasirra jira. Faabi follow godhi atillee ni muutiraan kaafatini namni biraatis kan maqaa keenya. Ilma jaarsaa kana gabuusa. Ilma jaarsaa hin dubbatne oggumee Makuma kanaan ni haami kaasa maal taate murtee. Yaada mul'ata wanni na godhi. Makuma kanaan ni haami kaasa. دلو ما يام دري خنا Wanni دري خنا هذه بيتك دبر فرقانا سونا وساكا فرقانا سونا مرتنا كان نموت كردوت لا لي دري خنا مساتي Hoseen. مساتي يامي مكاسا مالي يامين لكن فدا المجارسا ترى ميك اور سنتي كبوتي بكد لكن فدا DJ Sol dhufee jira. DJ Sol dubbisuno. مين دب ساوس دي جي سام ناد سابقين ناد دب فتا مرتي ريفكم شنتم تري شنتم لما تري اشكم شنتم اباجو تري مرتي دبا في شنبرا دبره انا ما سابق live goal mana kana na raguto gutak na way challenge kana live goal na raguto قالوا لك انا بقولي متقنا مالك وانا راح فلوس انا راح فلاتي لكن انا ما نمني سدي اكن راغوت نبدين كبا دي جي سول وبليسكي يقادي كورمو جالت اكسمت ما ميديا اورمو خنافكو كما كبو ربين بكرابا ساغوتو غزيون ارجالو بليسكي يون ابو دي جي سول غربان كو شنتمي لما توري ان شنتمين توري تكتي تغنني كم دبتا كافي شنبرا جيسن ميغن راغن تا دي جي سول سابق يقادي دي جي سول موتريجت دبچ جير موتريجت دبچ جير موتنا خاص موتريجت دي جي سول موتريجت اكل بلا سامر راسو جرا موتر خاطو
Abba isnitu mitra kaisa iraqasa DJ solaka kanunin beka. Ol dirisa. Mutira olin dem sa monitor na kan me gumurti. Gala mulataatille ol baasi dira. Gargaaraan seenee dooraan dhibba lama DJ Sol kana kono baaka DJ Sol kana hamis ma diba. Assalamu alaikum. Okay. DJ Sol kana. Waalaikum salam DJ sola. Me wanta kan si mo balisriyana. DJ Sol duguma rabbitti na mana arkaaf godhu miti jolle geemas ni tabachiisa namallee ni gargaara miskiin ni gargaara gaafta kan yaatadha mici yoo takka dawaa biteetii fi micoo sun gabbaate mici yoo inni dawaa mana hakimaa biteef ifii boo'ee usuu dite gurbaan kun aboo rabbiin obboleessa kiyya himaa miskiina irraa heexaa miidaalee ni gargaarta hiyyeessa gargaarta harka kan rabbi isaa godhu gurbaan kun ammaas nama abbaa isaa namaa nan beeku Abu abbaa qaamee dhaabbaddu abbaasaa beektaami ana takka jeemee si firma murtii guutoo fi inni bakka dhalatee garuu ilmaadha jedhanii dhugaatii beekamu. Fayyaanaati warra isaaniitiin beeka abbaa hayyuudhaan dhalatee meetii jeeqii garuu bakka dhalanne ana dhalanni malka dhalatee ani bakka murtiin ni beeka murtiin hargelitaa dhalatee garuu ilmaadha jedhanii dhugaatii buufisaa. Fayyaanaati rabbi meeshaalee diree rabbi faamii rabbi qashtiiqii. warra namni gizee arge radiyallahu anhu Aboon irraus irraus kaa gisee dabaree kiyyaa keetii guutatee miti Raja Odis radiyallahu anhu Hawaasa Raja Odis. duuba dhaggeeffadhu gaa ati san keessa dirree narraa dhoorki kaa fi dhibba guutatee tii gisee farqaa kiyyaa ni rabbeessa. Ay raabaddu mee maallaqa guuttatu murtii raabaddu yeroo takka maallaqa kana. dinaaru eegale dhootana sheekhaa roobeen na fakkaataa uyi dhaggeeffadhu Aboo daraa seeraa obboleessa kiyya daraa seeraa dara mangistii. miidiyaa laal naafisii amma sagantaa miidiyaa kanarra jirraaf malee waan haasofnu ni miidha Wal beenaa booda wal garraa. Amma saabaqii wajjin haasana dhiisi. DJ Sol hoggu takka namoota asirra jiru kana hundarraa radiyallahu anhu jiibeeyatu radiyallahu anhu jee. akkana kunoo laal akkana Nagaa fira manda taftaajira. DJ Sol DJ Mutaraaf ililli waan qabdan ol darbaame waan qabdan ol darbaa hundi keessan ililli irraa waan qabdan ol Oke, darbaa tokkoon dubbatina tokkoon keessan dubbatina. DJ Sol obboleessa kiyya sadarkaa kanarraan jira. Dabara ilmi adeera keetii dhibba isaa guutatee bakka nagaan taa'u jira. Anoo maangam naa gumaachite. Jechuun tooppii kanaa hima amaan isaa naafuu hin galle bara. Laas tokkoon DJ Sol miidiyaa gartee diinaa ol hogganaa jiru miidiyaa gartee ummataaf sagalee ta'aa jiru miidiyaa kanaaf goofindii guuraa jirra. Obboleessa kiyya dirreen ilmi adeera keetii kannaa fi murtii guutoo wal cinaa jiru takkatti dooraan dhibba sadi kannee nabara samitti nabara akum dhibba guuttate amma abbaa haqaa fi obboleessa keetii hafe. Okay. Abba miidiyaadhaan gargaaramu siin gargaara. Miidiyaa gargaartaa bara miidiyaa anis bara maqaa isaatiin maqaa keetiin maqaa kiyyaan maqaa abbaa haqaatiin. Okay. Okay, doraan dhibba lama niin kan. Okay, doraan. Maashaallah 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 maashaallah. rakkoo qabu ayyee DJ Maashaallah Nada qabsiiste maa adeera keetii murtii guutuu mutu kana dhugaa obboleessa rabbi maajii narraa mutu godhe atiraa seeraa. hayoo Laali. jaartiin isaa duute ati dhaalte obboleessa kan kee ana Mutu kana dhugaa dhibba guuttatte murtii mutu kana dhugaa maajii. rakkoo qabu ani annarraa illee kanneen kee DJ ittumaan himaa ها موت كنا دوغا درا لالي مي دوغا تكيفدا والله لازم مرب الكعبه جمان كمو جرامتي غيا اني متيو تكتنو تنبيني متيو منا ما خيستي دوا بتچودا دبدي ركتي يرتو نوتي سمبيو دوا بتيتي في ميچون سميدي رغباتي خنو فيتين جريت ابو اكا مسكينه فيست ربين وهندغه اركد تقبد برخا خيساقو ربي وان قبض برخاسيا خساغو ارميسا ديريسو اتو بريدا كنا دورانو برواق ونا ربي وان قبض بشبس ساغو برخا خساغو ارمي ربي سا ديريسو عبادات ربي سا جبيسو والله وان جون قبو يبلما نراخ فلي اما ميغان سينه كم سديتم سينه خامانيس كم سديتم سنت خما دي شنت مره سد بد بلما يجي بركم سديتم جما ورمي ستيت ميديا ارغيف لكوسا ani zibittin kan fadwa ifuma biran jira moyya ani biran jira account ndi fayyana kabdi كم سديتم لما سينه جرا ani account ndi yan ka bayis noromo kabdani miti annamana raxanu dabe mi yasim male ani fifin raxanna oy hangay sintemta DJ hangay sintemta ifuma fin raxanu ta DJ namna ran kanina wuli Ethiopia na raxan re DJ dibala ma Ethiopia da
yoo dhibba lama guuttatte girtan ish dhibba lama ka Itoophiyaati jee bar dhibba kee guuttatte kun dhibba guuttatte dhibba lama ka Itoophiyaa jechuun qarshii dhibba lamaan baana hay Dooraana lama jechuudha. Dooraana lama kan ni dooraana lamaa miti dooraana takkallee miti dooraana nama tokko kadhate dhibba lamaan isittiin guutaa keessaa fi adiru waa qaba kajeeti. kun ola Waan gama keetii waa yaadiin. Abo dirree waa'ee Keessaa fi adiru. dirree atumaan waan gootu godhinarra. Okay, laala akki jambeeta abbaa keessatti maakbaakanii beekte gaaf tokko akaawoo keessatti maakbaakanii dhaggeeffatu diija kiyya akki jambeeta. Dirree dhawaa haajii magaaleessee jaan osoo magaaleessuun masara qaaleessee jaan suufa maafitee maskita naanneessee. Omar haajii immoo malkaadha hundeessee jaan siigaltee warra keessan karaa beekas. ilma sanyii mootiiti bala akkana wala isaanii reesu dirree keenya dhugaan obboleeyyan gaarii qabdaa ilmaan dheeranii kun warra ajaa'ibaati faamilii ajjaati wallaa rabbi numu isinaa dheeressu ana maga kuma 18 qofaan raafa 82 irraan jira kun 18 qofaan raafa mee ijoollee teenya namni kun 10 irra abbaa haqaa kun dhibbaa guuttatu jo kajala kana jirtan diinaa ol hojii ta'e dagatin dachuttu ergi diijettis ergi diije fooloo godhin diinaa ol jechuun oromiyaa state media Oromiyaa State Media inni raanfatina. yaa hundi keessan fooloo godhaa achirrattis ni erga akkaawuntiidha akkasin nu galatooma warri mana kana jirtan koppiliing taap ililli waan qabu taree ol darbuu mana kana uwwisa mee namni qarshii 10,000 nam sadii narraa kafaltan please abooti guuttatte dhibbaan guuttadha hayya Guuttattee bara. ati guuttatte dhibbaan Murtii bartee cufamee bara. Cufamee bara. isumaan caaluu fedhan mallee caaluu fedha dhibba guuttatte abbaagaa guuttata abbaagaa guuttachuu deema caaluu danda'u abbaagaa guuttata dhibba guuttatte dhibbaa fi 10 keessa jirta Caaltee jirta. DJ Davis, follow Davis. Dirree waan foloo akka deebisi. nuuf dagattaniis ani ol caaluu fedha ayyee Kunaaree wanti dhibba guuttannee sanboota ollaalla jara keenya abbaan qarshii kun lama qofa hafeef mee namoonni leelaa kaliifaa fidaadhaa jette kun shan irraa kafalu jettan dafa warri jala jirtan annama murti kota dafa okay jalaal mee rabban kota dafa yoo barbaadan kuma 300 deemaa sidee abbaan haqaa murtii yoon kophaati yaan hin deemne ani tuunaan jaa wallahi jay wallahi yoon isin hanga isin deemtan takka waan hin deemne tuu jaalti fa fuulorra na tufa aliif hin danda'u ni warri abbaagaa jaalatan kota irra deema funyaanirra wala garra warri abbaagaa jaalatan miidiyaa abbaa haqaa kan gartee miidiyaa kana gargaaru jira goofandi miidiyaa guuraa jira murtiin kuma dhibba gale abbaan haqaa kun 87 la hola jiidhaan sirra qamoo jira jiidhaan sirra qamoo jira Okay, anileen gumaacha kiyyeen kan naati yeroo takka carraa naafannaa. akkana yaa goota kiyya abbaa haqaa akkana bara nama hin qaba bara fayyanaati Ani gumaachi kiyya yaaduma. Ani kaayaroo hin jira. Jallaa dubbisa. Tuu jallaa. Ani callaan aan jaani obboleessa kiyya Oromiyaa State Media hedduudhaan hordofaa hedduun fooloo godhaa wanti inni dalagu waan hedduu bareedaati. Sa'a kanatti ilmi namaa gaarii fi hamtuun jalaa wal buutee jirti. Haa ta'u immoo bakka waan gaarii jiru dhufeeti yaada kiyya kan nadhee deebi'eetiin taa'u jiru ture. Carraas hin harkanne mee amma akka carraa ta'eetuman dirqu waan dubbadhe. Dooraala dhibbaa abbaa haqaa dooraala dhibbaa abbaa haqaa jettee maqaa barreessita abbaa haqaa jettee sanuu Carraa itti deebinaa. Allaan dubbatee. Jallaa naaf fixatu. no dooraala keenya fudhadhee caalaa keenya hedduu jala callaa kinaabsi dubbata naabsi maallaqaan fudha callaa kinaabsi diinaal naabsi callaa kinaabsi ሲጀመር murtii afaan qabadhu kaafaan daaf daqiiquma tokko dubbataadhiisa daqiiquma tokkoof lama dubbataadhiisa carraa kan nama kabajamaadha ol galchaati maallaqiyyaan fudha dhabbata ati Wallo kute callalla daafkaa gootee deebisa jallaa ol deebisa daafkaa afaan qabadhu jara keenya mee nama dooraan dhibba kana sana deebisa wallaan akka callaa kootu ol deebi okay an duraanuu dhalaa garaa namaaf asuma itana nol naqadde mee qoyaa isitiiti kuma dhibba kiyyaan fudha dhabbadhu qaaboon monitara naan kanatu gurbaati lako siiqannu mooditara gimmaashaan siiqanne yoo kanneen dalaga
جماشان سيخن فامشان لقد فامشان Anduraanu shamarranii garan alaafa. ما نم تكو فامشان افريكان دي galgalan irraa raftee bar Sume. السلام عليكم. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ثم انت باقى درانو فامشان لقد نم تكو فامشان لقد لايف جولي خنا قوتي فاولي اتفق Oya kanadi za kasumen tu bisa. Sume dia kam naga. Naya kam tahu ya ada. Nage ummanni kana nagode kam jeta ummanni kana sam biyen na lagen na bira gode. أباكات بتسبوا شنو؟ أباكات Abba kanis tamunus. هاو سمعنا شنو أنت Ani fi fusni talu berbada bar. Allahu Akbar. Abba kasin gater hogabu abba baga busa يا فامشان hogabu. mala bui Boygat. Sume me. Abba Kamal Fando itanabu Bismillah. Sume me ka. Kalau Sumaya Ma darbitana. Aba kasi mitana durago aba kau debisa ka kabajana magoda bersisa sih galte mal matmakam selesai. oi Aba kau debisa. birre ko No al debisa anak durago bu ani fitar derak kon kabu. Isol debisa. Sume. Liya khati barni debisani ni. Tabat Ya. kira. Warri mediani be. درهية أول تبتاج رافشنا عندي درهية تبتاج رافشنا عندي درهية يفشي Sume. أول درهية أنا رب ما من هذا الاسم كان رب dirre geemaatu kanaa bar dubbii kanaatu kana درهية رب ما من هذا سولن كان رب Dirre gemat rabar. Abba ko goli galche bravo. dirre keenya faaloo na godhuu danda'u quba kudhan guuteetiin أباروبا نما كان ما سمنتون يفو كمان البنك كانوا ديمت ما تمسيت يفو isin bar fira kiyya isiili ما رابطة Ana ulgal chesa kawsin. bos Sume dubadu ka? ten sinje khalifa elma diya hay sumen nabi Oh baga. أبا ما Dubat يدبر kan jirabar. khadu ما يدبر نكابني دبر america jirete yo khalif jettegin ما يوس أبو رب ما غربا خلي سنة دخاير غربا khaliif kanallee jira tarafa jiraati lakkinuuti amirkaa jira Baga teme baga. لكن راغو ما تشوف سمت أبو نستني sifu dire diyarati makinan sifu lo khala siwaya numa sii wayya Lagi fardo baga. Awo enyu Khalif Yo. ati maka jirate sa Awo DJ Sorgi yana makaji jirate ummanni karbiye na lagu jira. Abba nakati fi mulli na rakajelu manna nuje mo wallahi. Dami Allah waisi beke yo masike Sundamin darada. Sunun datun kanun. Ya fin de huma dibbasan huma dibbala me kan tanis huma dibbata ke kan tanis wal talu gamnana ni sunun da fuanin godunin ka. isin da wani sin Wal talu gam. dale khanna dage fada فامشا ما فامشا أنا نجا فامشا En gad. فامشا برايفت ريجل تابع فامشا برايفت ريجل تا فاميكو برايفت ريجل تا dinawal naget sekiya kanamata ande yan narste jirti naget guutatee bara kuma dhibbaa filamee ergaa kiyyaa abbaa qaanuu irratti magaalicha kana yookaan akka darbinee firaa dhiisna. apa tu ketin bes mana famisha sih kita famisha private kita mera apa nabrati fitar deko fitar deko tu DJ keessaa na dubbisi si dubbiseetiin jira follow walirraa hin qabnu kun aaree wantini akkaawuntiin aareedha. okay abshar kalau me waribba hakar hanga fakana raguna jatan esa ko sa dirre na rara esa ko hotel ni hotel Firii viidiyoo jala jira abbaa qaa firii viidiyoo jechaa jiran. Boleh kah? oo nabira maqriba zaaneeti walit deebinaa namana kaanaati dirre rara kana jabeisa abo nama jabada Ayyee adeeraa. jaba jabeisa yogusa kami yogusa kalala akka namni beekuuf yogusa ka diina ol sagalee hayyuu keeyyaa sanii yogusa ka midiyaa keerra baasiiti yoo si mijjaa dhashara si goosisibe Laki, media produksi media baru bang. Ni gutar nago, di bang gutar dah.
فهمشان ناسين كنو أبو ناسين كنو نمني يندي بسم الله Nimba sabshira parawa nimba sabshira diro. نعم زمتنا أما جا أفان reewus dhagee yaa أفان كمان akka namnummaan kun akka beekortee waan qubaachuu jiranii fi yoo si mijjaa telefoona biraatti yoo ta'uusi أباروبا sagalee san gubbaarra kaa'itti أباروبا تهيو خين يسير تنقول خا لبان قلت ده نما مول سين خنا السلام عليكم ananiin baatii nagee na jiraat na booda ollaka makanii waan na biraa ga'e Okay, anis gana afaan kaa'inni salaanni as deebinaati gana amma warri keenya ammas magriib salaanni dhufnaa godha asiiti isin immoo warri biyyaa nuunfatina irraa nuunfatina. Tole DJ fagaatiin gaata asumata jechuun asuma jalaan jira haba wanni nama jalaan qabu. Tole bartaati tofa dhugotu asatenya. Abshir abshir. Mee namni mool seenaa kun waliif. Assalaamu alaikum. Namni mool seenaa. Aboo namni mool seenaa kun. Maqaan naan dubbifamu Musa. Waliif kajo. Mutirayyu tabar. Mutirayyu waliif taane demo kam sama kan? Taayigaa nama jiru dubbistanii jirtanii doolara dhibbaa abbaa murtii guutuuf jaa abbaa kan jiru lakkii murtii guutuuf jaa. Abbaa abbaa kaa isaa gabaas. Mee nama ol seena kana kaa mee nama ol seena kana naa dubbisaa maqaa isaa. Nama ol seena kana maqaan dubbatu obboleessa. Waliif jaaboo bu'ee jira kunee waluma seenuu barbaade yaa rakkoon qabu. Mee nama taayigaa jiru takka takka naa dubbi taayigaa. Aboo takka takka dubbi kaa. Wayi. Namni taraa kan teetiin dhufuu bar. Haalli wayini sinima dhaggeeffadha. Murtii dhaggeeffadhaa mee guutakka abbaa haqaa barattoonni hedduun Ameerikaa fi Kanaadaa fi Awustiraaliyaa Yuurop jiranii za'aan isaanii beekadhu amma booda amma chaalenjiin kun akka godhuu qabnu beekta mana Daminturaattis mana Hamzaa Sheekh Jaabirittis mana warra foolooroota gurguddaa qaba mana murtii guutuu dabalatee bakka hundatti itti fufa. Atis bakka biraa immoo hootee isa beektee raawundii 10 qabaachuu danda'a. Raawundii hunda keessatti jechuudha namoota wal caaluu danda'a beektee tun eegalliidha. Eegalliinu akka hedduu bareeddi. Maaliif jennaan artistiidhaaf yoo gargaarsa fuudhan uummanni akkanatti hin dhufu beekta. Uummata garaa dhoowwee jira amma. Dhimma daangaatii fi dhimma ilmi ciyyoo duuteetii fi dhimma roorroo taraa irratti roorroo argeetira. Suniifuu namni waan kana amma jecha jidduu tanatti waan keessa buusuu qabdan. Rakkoo nurra deemaa jirtu takka takkatti ibsaa warri deemuu danda'u. Isin hundi murtii guutuu dabalatee rakkoo daangaa irratti waan Soomaaliin nurratti dhandhaartee namni biraa tokko nuti tuqaan jiru. Waan Soomaaliin nurratti dhandhaartee amma nurra ofaa jirtuufi. Diini keenya quba dhibbaa ta'uu fi wanni kun akkasitti nuti uummata guddaa kana taatee gabbuun keenyaaf uummataaf waa ibsaniiti namni akkasitti namni waa kannaa kenna. Yankaan dhufuu gurbaa kana dubbise ol seena kana dubbise irraa fuudhi. Ayyee 5G caalaa ayyee. Atilleen kaliifilleen mo'amtanii jirtan kana beekuu qabdan. Haqa walii himnaami kaliifoo dhiifama na laafi. Adeeroo ati obboleessa uummataa hojii. Anaa waan isin jiru murtii guutuu feetu miliyeena deem ani miliyeena qarshii takka kanneetiin si bira kutuuta. Laale murtii keenya dhaggeeffadhu. Dirree qoy waan jenneef qabna dirree qoy alaamaa qabna. Laala anis waan sinjeefin qaba qooda malee qoriin naman qubsituu jedhani beekta waa hedduun caaluu dandeessaati biyya keessa teessee warra biyya alaa itis okkee rakkoo miti. Wanni guddoon ammoo Oromiyaa State miidiyaadhaaf nuti firii buusuudhaaf kaayyoon teenya miidiyaa kana guddifannee uummata keenyaa sagalee taasisu waan ta'eef ati miliyoona 10 kannite nuti doolaara 100 kannite kannine wanni guddoon niyyaadha innamal a'maalu bil niyyaati fa innamaa likulli imrin afaaza